Yaa bulchiinsa gaarii seera diin islaamaa taayitaa afaan godhaa wal miidhuun gonkumaa jiruun jiraanne haqni wal qixuma zabana aliyyan khaliifaa islaamaa hangafa sahabaa mu'mina ganamaa ilma beeraa nabii leenca fakkii namaa hayyummaadhaanis beekamaa booda khaliifaa usmaanii jaalaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaara kafuuna jirra jirtu baga jiraattan baga yoo wana geessan isiniin jedha. Kabajamtoota jaallatamtoota yuutuubii jalatti argamtan hundi keessan yoo baga jiraattanii baga yoo wana geessan baga gammadde jechuu dhumne ka baga gammaddan. Baga gammaddan baga gammaddan hundi keessanii nuti gammanneerra baga gammaddan hundi keessanii. Egaa baga gammadde obboleettiin keenya yeroo dheeraa booda kunoo manii taatee jirti. Adabii sanarratti obsitee inna Allah yuhibbu saabiriin namni sabaree jedhe bigayri hisaabiidhaan nama kunoo gammachiisa baga rabbiin si gammachiise baga waan itti taabde hundaa lafatti duraa hin badini waan tokko guyyaa tokko iyyuu ijatti itti taabanidhaan nama guba sa'aatii meeqatti yeroo kan kee gubaa turte. Baga rabbi si gammachiisee siin jechuu barbaada gammannee dhumne kaa jechuudha. Kanaafuu warroonni bira dhaabbattanii akkasiin sa'aatii guuttattuuf yeroo inni adabbii irra jirullee abshir keessaa baataa jettan hundi keessanuu galata qabdanii. Isiinis mucattiin kunis mucaa jabduu piraankiidhaan haala nama kootudha. Lamuu gaaf eeggadhaa piraankiidhaan isin fixxeesi isiniin jedha. Mucattiin jabduudha suuta deemtuudha. Hojii baay'ee waan irratti hojjettu natti fakkaata. Kan irratti ilaalutti waan baay'ee babbareedaa piraankii ajaa'iba isaa irratti akka hojjettu abdii qabna. Maarree gaabbileettiin kan keenya kun turtii yeroo dheeraa booda monii taateetti isin immoo fiddanii monii teessan geessanii kaatanii immoo dudduuba deebitanii hanga dandeessanii jettanii jajjabeessuu guddisuu bira dhaabbachuun isin biraa jiraatu isiniin jedha. Namni keenya nama keenya jenna yeroo baay'ee maaliif beektani sababa nuti akkas jennu. Yeruma namni monii ga'ee jedhe tuu nokshiniin dhufee irra galu maal godha sim jedhee irra dabalfata akkas gochuu osoo hin taane suusee bira dhaabbadhaatii hanga dandeessanii jettan amma sii kudhanii guuttattutti doolaara 10 guutuun waan qalbii miti amma siin sana guuttattutti akka takkattuufiin hin deebi'uu fi irratti hojjedhaa fi akkasumallee walaa guddifne wal biraa dhaabbannu saba kun wal malee maal qabnaa isiniin jedha. Kanaafuu waan dandeenyuun wanti dandeenyu sheerii gochuudha akkasumallee laayikii gochuu koomentii gochuu akkas isiniin jedha abbaan amta abbaa. Kanaafuu jennaanii mucattiin seeruma geesseetti eenyu taa gurgursiifnu jenneetime intalatti isin gurgurraa wantuu rakkoon hin jiru. Namoonni fuuchuu barbaaddanii jettan mana qabdii birrii qabdii dabbaa qabdii wanti ittiin dhabdeen jiru mucaa keenya kanadha. Doolaaratti gurgurannaa jennaagaa akkan isiniin jedhe gaala yaa saba kiyya obboleeyyan kiyya mucaan kun isiigaa waan barbaadan bira dhaabbadhaati akka dudduuba hin deebine hanga heerumsiifnee bakka geenyutti kunoo gammaddeetti. Kanaafuu carraa kanatti fayyadamtu isiniin jenna kaanuti munoo. Kanaafuu abbaa namzaa akkas isiniin jedhanii iddoo galatooma ulfaadha. Yaada isaan jedhan kana irratti wanta isiniin jechuu barbaade yaada abbaa namzaa isinii dabarsan wal jajjabeessaa tokkummaa qabaadhaa wal bira dhaabbadhaa wal bira hin dabarfatinaa. Yoo nuti waliin jabeessine afaan Oromoo dubbatti mucaan kun nuti afaan biraatiin hojjette ni ilaalamte ni daawwatamti waan ta'eef jabaan wala jabeessinu isiniin jenna. Gidiraa qofa walitti himuu miti baga gammaddan fataa jechuu dhumne egaa baga gammadde dhugaa gammachuun kan kee gammachuu addaati. Gammachuu fi taphaatu gammachuu waan itti hunda lamuu kana booda gammachuun fi taphaatu si haa taasisu. Kanaafuu guyyaa addaa akkuma beekamu hadiyyaadha kan walii kennamu. Baga gammaddee jechuu qofti afaanii miti hadiyyaa kun akkuma dhufeen jira suuqiidhaa dhufe hadiyyaan fideefii jedhe walumaan ilaalla. hadiyyaa
guyyaa eenyu siiti kunoo ashigiidhaan jira waliin hin jechuudha. Ayikamu warra ayikamu jettan baga gammaddee silaatu wal bira jiraanne dhugaadhuma wal biraa kennina kunoo bitemee aaraadha. Kunoo deeffaa afaan saree ibsamaa jira. Adiyyaa kunoo akkasiin irraa jaallattaaf abdiin qaba. Ammas immoo kunoo kana sa'aatiidha. Kanan fidee dhufe maashaallah mabruuk baga gammaddee siin jenna. Waan kana akka jaallattaaf abdiin qaba. Sa'aatiillee akka jaallattaaf abdiin qaba. Mabruuk baga gammaddee jabaadhu irratti hojjedhuuti. Waan guddaa akka sirraa eegnu akka hojjettee nu gammachiiftu abdii sirraa qabna. Jabaadhu bakka yaadde ga'ii waan yaadde argadhu. Mabruuk siin jennee jira. Wow my god. Kanaafuu jajjabaadhu waan baay'ee irratti hojjedhu uummata kan kee gammachiisi saba keetiif amantaa kan keetii wanta hunda irratti hojjedhuuti fataa godhii baraankii godhiiti wal jajjabeessaa isiniin jedha isin immoo ilaaluudhaan sheerii gochuudhaan bira dhaabbadhaa isiniin jedha hedduu galatoomaa ulfaadhaa wal jabeessinu wal malee maal qabnaan wassalaamu